fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan ammadhuma sagantaattis wajjin kan turu ana Muhaa Oromooti. Ammadhuma sagantaattiin waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Ajjechaan bulchiinsi Abiyyi Ahmad lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti hin deebisu jedhe WBO'n. Haleellaa magaalaa Gaambeellaatti dhalattoota Oromoo addatti fo'uudhaan raawwatame hordofee WBO'n ibsa baaseen kana kan jedhe hoggaatu waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa murni aangoo irra jiru ji'oota lamaan darbaniif irratti bane milkaa'inaan erga qolatee booda ammoo magaalota lixa Oromiyaa garagaraatti guyyoota muraasa as ammoo magaalaa Gaambeellaatti opereeshinii garagara raawwatee turu yaadachiisee jira. WBO'n ibsa baase kanaan opereeshiniiwwan gaggeeffaman buufataalee waraanaa yaaddootaan dhabamsiisuun lammiilee iddoowwan garagaraatti ugguramanii jiran gallakkisiisuudhaa fi hidhamtoota siyaasaa hiiksisuu irratti ammoo kan fuulleeffate akka turanis ibsi WBO'n baase kunis ifoomsee jira. Opereeshiniin kun lixa Oromiyaatti ammallee itti fufinsaan raawwatamaa jiraatanis opereeshiniin magaalaa Gaambeellaatti wahillan qabsoo keenya waraana adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'uudhaan raawwanne yeroo gabaabduu keessatti galma yaadameef ammoo milkeessuudhaan xumuramee jira jedha WBO'n ibsa baase kanaan. WBO'n bulchiinsi Abiyyi Ahmad waggoota sadan darbaniif addatti ammoo ji'oota lamaan darbanitti opereeshiniiwwan uummata nagaa irratti fuulleeffate gaggeessaa turu yaadachiisuudhaan yeroo mara humni keenya tooruma tarkaanfii irratti fudhateen yakka haleellaa irratti banamu ammoo ofirraa qolateen waraanni mootummaa uummata nagaa irratti haaloo ba'u hojii idilee godhatee jira jedha WBO'n. Sirni biltsiginna hidhattootaaf dootaatanii jirtu jechuudhaan uummata nagaa guututti ammoo yakkee haleelaa turee jira kan jedhe ammoo WBO'n. Gochaan akkanaa kun ammoo Wallo Matakkal, Gujii Wallaggaa, Adaa Bargaa, Ginde Birat warra jaarsootii fi guutuu Oromiyaatti raawwatamaa turani jedha ibsa baase kanaan WBO'n. WBO'n adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'uudhaan tibbana opereeshinii milkaawaa magaalaa Gaambeellaatti erga raawwannee boodaas dhalattoota Oromoo nagaan ammoo magaalicha keessa jiraatan irratti fuulleeffachuudhaan lammiilee nagaa irratti ammoo ajjechaa suukanneessaa ifatti raawwachaa jiraachuus ibsee jira. Humni addaa Gaambeellaa poolisiin federaalaatii fi humnoonni mootummaa biroon ammoo gochicha raawwataa jiraachuus himee jira WBO'n. Gochaa gara jabinaa dhalattoota Oromoo magaalaa Gaambeellaa keessa jiraatan irratti ammoo humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad raawwataa jiran namni kamiyyuu marsaalee hawaasaa fi miidiyaalee irraa arguus ni danda'a jedha ibsi WBO'n baase kuni. Gochi lammiilee nagaa irratti ammoo fuulleeffate kun gochaa jibbisiisaa fi gochaa danta dhabummaa waraana sirnichaa mul'isu ta'u ibsuudhaan WBO'n gochi gara jabinaa lammiilee nagaa irratti ammoo raawwatamu kun eenyummaa mootummaa biltsiginnaa mul'isu irraa ammoo kanaaf imala waraanni bilisummaa Oromoo galma gahinsa kaayyoo isaatiif ammoo taasisu kan dhaabuu hin dandeenye ta'u hubachuutu barbaachisa jedha WBO'n ibsa baase kanaan. Ajjechaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru qaamuma hacuuccaa uummatichaa ta'u hubachuun kanatti xumura gochuudhaaf ammoo dhalattoonni Oromoo biyya keessaa fi alaa tokkummaadhaan qabsoo WBO'n taasisu akka tumsaniif WBO'n gaafatee jira. Hawaasni addunyaa lammiilee nagaa tiksuudhaaf gaafatamni irra jiraachuu hubachuudhaan mootummaan Abiyyi Ahmad lammiilee nagaa ajjeesurraa akka of qusatuuf ammoo dhiibbaa gochuu akka qabanis gaafatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii yeroo ammaan tana mootummaan Abiyyi Ahmad namoota nagaa gubbatti fudhachaa jiru qabsoo Oromoo kan duubatti deebisuu miti. Imalli WBO'n gochaa jirus kan duubatti deebi'u miti jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ibsa baase kanaan ajajaan olaanaa WBO'dha. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad yeroo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haala gaarii ta'een humna isaanii haleele humni isaanii ammoo haaloo bahinsaa humnoota hidhatan gubbatti otoo hin taane ummata gubbatti xiyyeeffachuudhaan ummata nagaa qeessarraa buqqaasee qabeenya isaanii barbadeessuudhaan ummataas ammoo dhiiga isaanii dhangalaasaa jira jechuudhaan beeksisee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad gocha gara jabinaa ummata nagaa gubbatti raawwachaa jiru kanarra dhaabbachuu
dhaabbachuu qaba jechuudhaan waboon erga akeekkachiise imalli isaa itti fufuudhaafis akka jiru beeksisee jira. mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti qaama waraana isa dura dhaabbatu waboo irratti duula gaggeesse milkaa'inaan ibsutti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaatti sochii jabaa eegaluudhaan injifannoo guddoo goonfachuun dhagahamee jira. mootummaan Oromiyaa humnoota federaalaa waliin qindaa'uudhaan duula humna waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu erga labsee ji'a lamaa olis tahee jira. ji'a bitooteessa darbe iyyaa caffee Oromiyaatti dhimma nageenya Oromiyaa irratti kan dubbatan pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaadha. duulli hidhattoota waboo dhabamsiisuu akka gaggeeffamu himanii kan turan tooftaa lolaa riphee loltoota dura dhaabbachuudhaaf ammoo karoorri adda addaa qophaa'e hojiitti galamee jira. ji'oota muraasa keessatti jijjiiramni guddaan akka dhufu abdii guddaa qabna kan jedhan Shimallis Abdiisaati. humni dararaa uummata kanaaf immalle irraan gahaa jiru kun buqqa'utu irra jiraata ni buqqifna jedhan Shimallis Abdiisaa gaafasa yoo dhaadatanii har'ammoo waboon waan isaan buqqisaa jiru fakkaata. hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu duulli gaggeeffame milkaa'uun ABO'n shaneen sadarkaa yaaddoo biyya hin taane irra gahee jira jechuudhaan miidiyaa biyya keessatti ammoo torbee kana himanii kan turan dubbiin sana ammoo soba ta'uudhaan mul'attee jirti. manni maree nageenya Itoophiyaati saala nageenyaa fi tasgabbii biyyattii erga qoratee booddee ammoo ibsa torbaan darbe keessa baasiinis naannoo Oromiyaatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waboodha kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamanii jiran jedhee jira. miseensota waraana bilisummaa Oromoo hedduu barbadeessuu qaamolee seera ala socho'an seera qabsiisuudhaa fi iddoowwan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin qabamanii turan bilisa gochuun tarkaanfii fudhachuu ibsa kana keessatti himame kan jiru. waboon ammoo gama isaatiin humnoonni isaa hedduun ajjeefamuudhaa fi lafti kanaan dura ammoo to'atanii turan harka mootummaatti deebi'u kan mootummaan gabaase soba jedhee jira. waboo yoo himu miidiyaaleen mootummaa biyya keessaa ammoo torbee darbe injifannoo duulli mootummaa argamsiise dargaggoota harka kennatanii fi meeshaalee to'atan darbee ammoo gabaasuun irratti waraanichi akkamiin akka gaggeeffamee fi bu'aa argame bal'inaanis hin gabaafne ture. dubbiin miidiyaan biyya keessaa gabaasaa ture sanis ammoo dhugaarraa kan fagaate akka ta'e dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbiidhaatiis himanii jiru. dubbi himaan idil addunyaa waboo Odaa Tarbiidhaa injifannoo mootummaan ibse kan ololaan beekamu jechuudhaan fudhatamas dhabsiisanii jiru. waraanni keenya bakki keessaa bees ni jira garuu ammoo sababbi waraanni mootummaa nutti cimeef otoo hin taane tarsiimoodhaaf jecha bakki humni keenya baay'inaan barbaachisutti waraana keenya sochoofnee turre malee mootummaan bakka kanaan dura qabanne keessaa nu baases hin jiru jedhan Odaa Tarbiidhaa yoo himanii. akka mootummaan jedhutti waggoota 4 dura silaa bannee jirra kan jedhan qondaalli waboo kun Odaa Tarbiidhaa waraanni keenya dadhabuu dhiisii naannoolee ammaan dura keessa sochaa hin turre Arsii baattuu sochii keenya jabeessinee waraana mootummaa barbadeessaa jirra jedhan. osoo duulli mootummaa irratti adeemu waraanni isaanii kora milkaa gaggeessuus dubbatan Odaa Tarbiidha. Odaa Tarbii kora kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixatti sochoos humni waboo kan naannoolee bilisa bahan tiksu hin sochoone jedhan. torbaanuma darbe keessa ona Dagaan keessatti waraanni ture jechuudhaan lolli akka hin dhaabbannes dubbatan Odaa Tarbiidha. Odaa Tarbiidhaa kaayyoon duula mootummaa karaa gurguddaadhaa fi magaalota gurguddaa keessaa akka waraanni keenya bahu kan jedhan waraanni isaanii waboon kana hubachuudhaan tarsiimoo isaanii sirreessus dubbatanii jiru. Odaa Tarbiidhaa waraanni hidhattoota TPLF gara giddu gala biyyaatti yeroo dhiyaatu waboon ammoo waliigaltee raawwatame hordofee dubbiin waraanni bilisummaa Oromoo waboon Finfinnee marsee jira to'achuu
gochuudhaaf gahumsa qaba jedhamee akkan gabaafamaa kan ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa humni kun sadarkaa sanitti yaaddeessaa ta'uu waakkatus waraana TPLF waliin ture akka carraatti fayyadamee akkaan babal'achuuf jabaachuus yeroo ammaan tana amanii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kun meeshaa biroota hedduu keessatti hin hidhanne argachuudhaan ammoo hidhatee mul'achuun gaafii itti uumee jiraachuu obbo Shimallis Abdiisaadha miseensota caffeettis himanii turanii. Humni waraana bilisummaa Oromoo kun Finfinnee to'achuudhaaf akka jedhu irra deebiidhaan ammoo humna ololaa ture kan jedhan jiraatanis odaa tarbiidha olola hin turre ammas galmi keenya Finfinnee to'achuudha jechuudhaan dubbatanii jiru. Humni furgaatu waboodha naannoo Finfinnee keessa ammoo kan socho'an yeroo sanittis turanii jiru kan jedhan odaa tarbiidha. Ammas humni furgaatu waboo achuma jiru. Ammas humni keenya garma Finfinnee sanitti deemaa jira jedhan. Ji'a darbe keessa gaazexeessaa Bariisaatti kan dubbatan hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu sochiin waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa biyyaaf yaaddoo hin taane irra gahee jira jedhan. Kana jechuunis hafteen waraana bilisummaa Oromoo deebi'ee balaa hin qaqqabsiisu jechuu akka hin taanes ibsanii tura. Yeruma sanuu shakkii guddaa akka waboorraa qabanii uummanni qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan eeggannoo gochuu akka qabus yeruma san dhaamanii kan turan ammoo opereeshiniin eegalame hanga waraanni bilisummaa Oromoodhaa guutumattuu ammoo dhabamuttis akka itti fufu ibsanii kan turan. Tibba kana ammoo biyyoota addunyaa garagaraa keessattis marii hawaasa gaggeessaa kan jiran durataa itti aanaa dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad biyya rakkoo hamaa keessaa baasuudhaaf qawwee osoo hin taane marii karaa nagaatu furmaata jechuudhaan dubbachuun isaanii miidiyaa hawaasaa gubbatti dubbii ijoos ta'ee ture. Namoonni mootummaa biltsiginnaa amma aangoorra jiru qeeqan waraanaatu fala jedhanii amanu. Waboon marii barbaadus mootummaa irra amantaas akka hin qabne kanaan dura himee ture. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookaan Jaalle Marroo jechuudhaan kan beekaman amma dura yaada BBCf kennaniin bakka qaamni sadaffaa walabatee jirutti marii gochuudhaaf fedhii qabaatanis gaafiin akkasii akka hin dhiyaanneef himee ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmad ammoo kibxata kaleessaa miseensota paarlamaa wajjin yeroo mari'atan rakkoo nageenya biyyattii mariin furuudhaaf fedhiin akka jirus irra deddeebiidhaan dubbatanii jiru. Koloneel Abbabaa Garasuu ji'a tokko dura ammoo gaazexeessaa Bariisaatti yoo dubbatan waraanni ABO shaneedhaa karaa nagaa qabsaa'uudhaaf waamicha ammoo taasifamuufillee miila tokko magaalaa miila biroo bosona ammoo kaa'uudhaan qabsoo filachuun gocha farrummaa uummatarra gahaa jiru jedhanii turanii. Kanarratti dubbi himaan idil addunyaa woboo odaa tarbiidha. Warra karaa nagaa qabsoofna jedhan iyyuu ammoo mootummaan akka gochaa jiru argaa jirra kan jedhan. Kaan hidhaa jiru kaan ammoo ni ajjeefaman kaan ammoo humnaan biyya akka bahan godhamanii jiran jedha dubbi himaa woboodha. Mootummaan ammoo mariidhaaf amanamaa ta'uusaa wanti argisiisu hin jiru jedhan. Kanaaf ammoo daandiidhuma ammaan tana qabannee jirru kanaan lola itti fufna kan jedhan. Wanti haaraan amansiisaan ammoo yoo dhufe yeroo san irratti dubbanna jechuudhaan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbiidha. Marii mootummaan Abiy Ahmad ololaa fi ammoo sobaan nan gaggeessa mariif qophiidha jedhu irraa amantii akka hin qabne himaa jiru. Woboon lola kaleessaa fi dheengadda gaggeesse kanaan ammoo injifannoo guddoo kan argate. Har'aan tanaas lixa Oromiyaa dabalatee jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti jajjabeen waraana bilisummaa Oromoodha. Humnoota mootummaa Abiy Ahmad akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu himaa jira.